baay'ee komii guddaan irraa qaba YouTuberoota sanaa gaafilee addaa gaafilee naannoo gaafilee ajaa'ibaa jira. Ashama harka fuunee hordoftoota fi jaalamtoota chaanaala kiyyaa anaa dhufu isiniin jechaa gaafin kiyyaa fi yookiin immoo deebilee kiyyaa itti fufeera. Kanaaf bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu naaf waan tura jechuun affeerraa kiyyaa har'akaa waan duraan irraa adda ta'e yookiin immoo waan addaa isinii qabadheen dhufe. Yookiin maqaa mucaashii jechuu dandeechu nan gaafannee maqaa mucaa kiyyaa gaafa na gaafattanan isinitti hima garuu har'a mucaa kiyyaaf chaanaalan bana jechaan jira. Chaanaala banuuf immoo maqaa qopheesseera garuu isinirraa waa subscribe gochuu laayikii sheeriin isinirraa eeggamuuf ka maqaa filadhaadha mucaa kiyyaaf isiniin jechaan jira. Akkuma beektanii mucaa dhalee isiniin jedhee jira. Inna kanaaf ka Raahel Tuubiin hojii eegalteerti. Hojiin Raahel Tuubii immoo akkuma beektanii afaan Oromoo kan akka mammaaksaa, kan akka ciroo, kan akka pirankii, kan akka diraamaa kana namoota walitti qabee hangan isinii dhiyeessutti kanaafan hangana ture. Akkuma beeknu ka Raahel Tuubiin mana ishii keessatti viidiyoo waraabdii sababni isaatis kowaadha haadha daa'imaati amma innaa waaqayyo haa galatuumu haadha daa'imaati. Kanaaf bakka jirtan hundumattuu fayyaa fi jaalalli nageenyi isinii haa baay'atu jecha viidiyoolee ani isinii gadhiisuu fi yookiin immoo akkamitti akka isinii gadhiisu isinitti himaa. Garuu inni guddaan har'a viidiyoo kanan waraabee mucaa kiyyaaf chaanaala banuufanii chaanaala kobaatti banee isaaf dalaguufanii ammaaf garuu mucaa kiyya viidiyoo irra kaa'uun barbaanne yaani viidiyoo sa'a 24 istoora manaamin irraan kaa'a malee viidiyoo irraa waraabuudhaaf fedhiin qabu hin beekne. Kanaafanii mucaa kiyyaa fi jaarsa kiyyaa akkuma beektanii jarreen kana lamaan irraa ammatti viidiyoo waraabuu hin barbaadu. Maaliif hojjettan jaarsi kiyya sammaaf hin jiru mucaa kiyyaaf jaarsa kiyya bakkee tokkottan waraaba inshaallah gaafa ani jaarsi kiyya walitti dhufnee yookiin immoo iddoo wal bira jirrutti iddoo inni jirutti yookiin Itoophiyaattis ta'e bakka inni jiruttis ta'e gaafa wal bira dhufne viidiyoo isinii waraabee akkasitti mucaa kiyya isinii gadhiisa. Mucaan kiyya hanga waggaa guututti viidiyoo kanarratti viidiyoo isiniif waraaba jedhe waadaa isiniin galu. Daawwattoota kiyya kana fakkaata yaadni kiyya yaada biraa immoo anan qabu. Yeroo baay'ee chaanaala kiyyarraa turee jira akkuma beektanii amma chaanaala isaan jira chaanaala haala adda addaatiin dura akkasitti telefoonni maaliin kun na jalaa badee ammas garuu telefoona bitee waan ani yeroo hin qabneefi kanaaf akkanan isiniin jedha daawwattoota kiyya yeroo baay'ee Raaheleessa baddee jecha jirtu. Kanaaf Raahel deebiteerti. Raahel Tuubiin akkuma duraanii sanni beektu afaan Oromoo mammaaksaa gaafilee addaa gaafilee naannoo jechama naannoo keessatti dubbatamanii fi kan jaarsoleen duratti itti fayyadaman kana barreesseen qaba. Namoota waliin irratti dalagu barbaadatan jira akkasuma ka mammaaksa moo kophaa dalaguun gaafilee akkasii mammaaksa qofa oduun ta'in kanneen akka ciroo kanneen akka gaalee yaani ni jiru. Afaan Oromoo waan afaan Oromoo ilaallatu hundarratti dalagaa ture duraanillee yoo beektanii. Ammas immoo afaan Oromoo bichaa oduun ta'in wantoota naannolee keenya maqaalee isaanii yaani wantoota baay'ee jira kana eegalee jira. Kanaaf kana waanan eegaleef nafaana turaa jechaa jira. Kanaaf mee gaafii qabdan ammas gaafilee ni qabdu garuu gaafiin gaafatame gaafiin nuun deebinee jettanii gaafii nuun deebinee jettan gaafii wanni nani isin hundaaf hin deebisin gaafileen gaafatame wal fakkaataa heerumtee ilma qabdaa biyya galtee gaafiin kun sirriitti attendii ta'ee kan na gaafatame jechuudha. Anillee gaafilee sirriitti gaafatame irratti wannoo jedhee yaada kiyya qopheessee isinii screenshot godhee isinii dubbise gaafileen isin na gaafattan gaafii akkanaati. Gaafii na gaafattaniif immoo deebiin isinii deebi'eera. Amma immoo wanti isin
na barreessuu qabdanii chaanaala mucaa kiyyaafan chaanaala bana jechaan jira maqaa chaanaala yookiin immoo YouTube maqaa afaan Oromoo maqaa bareedduusa kanaaf kan hordoftoota kiyya maqaa afaan Oromoo maqaa bareedaasa maqaa YouTube ta'u maqaa gabaabaa yaani YouTube kan ta'u maqaalee gabaabaadha anillee maqaa qopheeffadheera garuu yoo baay'eetti maqaa bareeda ta'e maqaa sanii nama mucaa kiyyaa bana jedheetinani chaanaala mucaa kiyyaaf banuudhaaf yaadan qaba kanaaf chaanaala maqaa mucaa kiyyaatiif YouTubein bana YouTube mucaa kiyyaa warreen YouTubera taatanis warreen daawwattoota taatanis warreen immoo yaada baay'ee qabdan YouTube kanarratti seentanii maqaa YouTube kana warra isinitti tole barreessuu dandeessu isa keessaa ka filadheetan maqaan bareedaa ta'e yookiin immoo lakkii natti hin tolle waan jedhe dhufeetinan isinitti ma YouTube mucaa kiyyaa kana ka inirraaffatina maqaa lafanaa ka jechaan jira kara kaaniin immoo mucaa kiyyaa maqaa eenyu baastee fi maaliif nutti himini jettaniitis nan gaafanne kanaafani ka wannan hin gaafatamin tokko deebisuu hin danda'u gaafirra dhaabbateetan deebisni kenna jechaan jira nama tokko bichaadha maaliif calliste kannaan jette kanaaf nama tokko bichaadhaaf deebiin deebisu warreen asirratti ka maqaa YouTube kiyyaa barreessitan maqaa mucaa kiyyaatis achumaan isinii deebisuu hin danda'a kanaaf yaada akkamiin qaboo jettanii yaada baay'ee keessa kiyya natti dhagahame baay'een qabaa keessattuu warreen YouTubera ta'anii Rahel eessa deemtee baga nagaan dhuftee welcome share sigoon allee naan jechuu didanii isaanifillee isaanirraa irree koomiin qabaa keessattuu YouTuberoota sanaa warrin wajjin dalagaa ture namni tokko sheerii naan goone welcome yaa Rahel maal jedhanii nan jajjabeessine kanaanillee baay'ee ani YouTuberoota Yemen keessa jiranis ta'e warra biyya galanis ta'e isaan keessaa warri YouTube kiyya kana akkuma gadhiiseen baga nagaan dhuftee yookiin immoo welcome naan jedhe umma kaanus bichaadha umma kaanus baay'een galateeffadha umma kaanusii fi habdii yookiin yaayaa hoop chaanaala kana lamaan qofa baga welcome jedhanii warri sheerii naa godhanii warreen kaan garuu leesh waggaa meeqoliin dalagne hiriyyummaan ni jira maaliin ni jira kanaaf baay'ee komii guddaan irraa qaba hunduma isaaniis isaanan jaaladha isaanan kabajaa ani garuu itti muufachuuf oduun ta'in yaa'anii oromummaa fi manatti galuun kiyya dahuun kiyya baay'ee natti dhagaaru welcome yaa Rahel warri chaanaala guddaa qabdan welcome baga nagaan dhufte baga chaanaala kanarratti nagaan deebite anaa dhufu naan jedhanii sheerii naa gochuu qabu garuu nama hundumaa ani bilbilee yookiin sheerii naa godha hin jedhu leesh nama kana kaleessa waliin dalagaan ture waan ta'eef ani immoo losamaatu yookiin immoo maaloodha jedhee kadhachuun qabuyyuu ofii yaadanii sheer naa gochuu qabu YouTuberoota sanaa guutuu koomiin hirraa qaba daawwattoota kiyya warreen kanaaf koomentii naa barreessa koomentii keessan immoo akkasumatti hanbee dubbisa warreen sanaa guutuu YouTuberoota sanaa guutuu warri waliin dalagaa baan guutuu sheerii naan goone isaan hundumarraa koomiin qaba koomii qabaachuun koo immoo warreen kanarraa addaafuu yookiin immoo hammeenya isaanii oduun ta'in nama jaalatan komatu ani baay'een isaan qomadhee warrees YouTubera ta'anii isaaniif garuu ani warra YouTuberoota sanaa keessa jiran obboleeyyan kiyyaa yeroon da'ee ciisurree ulmaana baasu isaanan qaba jedhee tan keessa kiyyatti yaade tan keessa warra dhiiraa keessaa hajjii abdii ayyaan kuulanii tuubii fi caaltuu tuubii warreen kana warreen kun garuu naxannashanii maal akkan isaan godhe garuu hin beekne kanaaf ka koomii guddaan irraa qaba ammas immoo viidiyoo kana sheera naa godha hin jedhuuni warreen sheerii godhan hundumaa maqaa isaanii nannaa garuu daawwattoota kiyya waani YouTuberoota sanaa atirraa baay'ee koomiin qaba kanaaf koomentii barreessaa maal akkasiin jettan ni laalla warreen YouTuberoota tillee koomentii isaanii yaa dubbifatanii kanaaf ka hordoftoonni kiyya maaliif koomii kaastee maaliif hin jedhe nama jaalatan komatu ani ijoollee kana akka obboleeyyan kiyyaatitti waliin dalagee maal jedheeti nammalee akkasitti ilaalle garuu YouTuberoonni sanaa keessa jiran warreen duraan isaaf faana dalagaa ture hundumtuu anani dhiisanii warreen haaraa wanno ani immoo akkuma beektan heerumeen galee
Kanaaf yoon balleeche dhiifaman jedhaanii yuutuubaroonni immoo balleecha mootii yookiin immoo miidhaa yookiin immoo yakkoo mootii illee sheerinaan goone maaliif na irraanfattanii jechuudhaan yoo natti muufatan dhiifamaa garuu natti muufatan ni beeku isaanii. Obboleeyyan kiyyaa nama jaalatan komatu ani baay'een komadhee warri biyya galanis warra jiranis chaanaala kana chaanaala waggaa 2 lafa taa'e kan oduunan hin gaafati sheerii naa gochuu qabuyyuu. Kanaaf viidiyoon kiyya kanarraa kanuma irratti dhumaa yoon balleesse dhiifama naa godhaadha. Garuu waan natti dhagahame tokko ibsachuuf immoo mirgan qaba. Kanaaf daawwattoonni kiyyaa fi hordoftoonni kiyyaa viidiyoon kiyyaa fi gaafilee yookiin immoo yaanni nani qabu kanuma irratti goolabee jira. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemunutti nagaatti tura. Viidiyoo kaan irratti neegaa jecha horaa bulaa.